kan ol barree isaan yuunivarsiitii waan ta'eef iccitii qabaachuu danda'a miti namni. So bifuma kamiin haa ta'u malee fuudhee ergan mucaa tokko godhadhee gargar baaneerra. Haadha manaa akkaataa waaqoon itti kolfanatti toleera. Itti meeraa isiloo. Umuriin konni sirriini 34. Waggaa 4 dura moo amma? Obbolaa dhiiraa 2 qaba. Okay. Lama soba tokko dhugaa. Lama soba tokko dhugaa. Obbolaa dhiiraa 2 qabannee dhugaa. Sanyiin keessa illee baay'eedha garuu turtu mana isaanii nama baay'ee jira. Isumatu dhugaadha. Obboleessuma 2tu dhugaadha. Waa'ee mucaa godhachiisu. Tokko takkas naan jedhee beekam duraan fuutee koo mucaa godhattee jiiltee dhiiftee naan jedhee. Mucaa qabdaadha nama maal godhaa waan jedhu fakkaata. Karaa min jedhe ta'uu danda'a waan jedhu irraa mucaan qaba haadha manaa wajjin walii kne seette. Antichallee sirriin goone baante. Sitti meenture dhoksaatti. Mucaanis guddatee nama yuunivarsiitii waggaa 2ffaa. Adda walaa ergaa. Adda walaa bu'ee. Waggaan koo 34 innettee akka biyya keessaatti immoo sirriidhaan inni garuu waggaa 4 dura dhugaa ture inni. obbolaa dhiiraa 2 qabannetti dhugaadha. Isa qofa dhugaa? Salphaadha. Waanti nu dubbatu salphaadha. Qormaata hirmaaf waan ta'u miti. Atumti illee xiqqoo jabeessi nuti. Beekaadha rakkisuun barbaanne. Na beeku yaadu. Kanaaf carraan argachuu isaanii xiqqoodha. Bishaan na fudhatee deemee na nyaatee beeka. Badee beeka bishaan na nyaate. Eessa jirta? Bishaan kee eessa jirta? Amma immoo jirta. Bishaanis jira. Bishaan jaalalaa. Walaloo galaanni jaalala kenna liqii. Jaalata kenna. Deemee daangaa Keeniyaa irratti hidhamee beeka. 2 sadaffaa. Yeroo salbaajii gashaa turte. Bineensota manaa beekumti. Saree baay'een jaalladha. Saree. Waliin jirbitanii jira. Bineensota manaa keessa baay'ee kanan jaalladhu. Bineensa jedhaman Isin keessaa jechuudha. Baay'een isin jaalladha jechuudha. Saree baay'ee. Saree baay'ee. Sadii kana sadan keessaa kamtu soba. jaalallee godhatti jaalallee baraa jaalladheera moo maal ture? Inni dhugaadha beeknu. Keessa jiru. Illee keessa jiru. Asin ollee ati. Okay, tokkotu dhugaadha jechuudha achi keessa. Kana keessaa no Tokkotu soba? tokkotu soba. Okay. Lamatu soba. Okay, inni kan tokko soba godhe. Tokkotu soba. Soba tokkoon soba godhe. Ammoo warra lamaanii malee waa'ee isa saree saree maqaa jedhamu gaafa dhaga'u nan dhuma isaatu. Saree jaalatu. Hin jaallatu miti jechichuma iyyuu hin jaallatu ture. Saree dhagaa ofitti dammaqsa baay'ee mana namaadha. Saree umti dhagaa teessu bira ga'ee fiigicha. Argataniiru? Isa kanaa mudannoo qaba kanaaf akkas ta'a. Keeniyaatti yoo midhamteeti garuu. Keeniyaa jechuun Keeniyaa keessa moo as biyya keessa jechuun daangaa irratti jechuun sarara irratti hidhamte moo xinnoo keessa seene. achi keessa seen deemu. Maal hojii na dhattee dhaabatacha. Ani sanni achitti Keeniyaatti hidhameera jedhetu dhugaadha. Dhugaadha. Mana keenya keessatti hidhamu Keeniyaa biyyatti. Keeniyaa daangaama sana gamatti hidhameera.
Atamiree jiru biyya Oromoo. Waan keenyaan Oromoo. Achi deebi'een biraa jiru lafa investimentii gaafadhe. Diasporaa Kamtu sirriidha garuu? Kamtu sirriidha? Waaqonni Lammasaa sirriidha jechuun. Waan lama sirrii nutti menni waan ta'eef bishaan nyaatee beekaa jechuudha. Bishaan alaltuu moo Sareen sodaadha baay'ee. Saree baay'ee sodaata. Bishaan nyaatee alaltuu? Gafarsa. Gaattira jedhama. Gaattira. Eessatti gaattira? Utuu dhuguu nyaata. Utuu maal godhu nyaata mana. fudhudhee sirra ba'e. Daakaan jaallatan. Baay'ee daakaan baay'een jaalladha hin danda'u malee. Sanarraan garuu Nan danda'anse. Yeroo ijoolleen daakan ilaalee dhuguma hin danda'anse. Salphaa manatti fakkaata yeroo isaan lixanii. Sababni nan seenee takka miila koo ol fidaa. Takka dugda koo ol fidaa jedhanii natti mani qaba. Naannoo sa'aatii misaatti natti fakkaata. Sababni keessan seenee naannoo sa'aatii 11 maal yeroo nu ka'u. Isaachuma nyaatte jechuudha. Namoonni yeroo nuuf baruu namoonni ollaan baay'een naannoo koo jiru. Mana moo? Kana manaa baatee bishaan keessa. Kana yaadannoo keessa seenuu koo fi Mana ga'u. yeroon ka'u maaziriin ulee baattee dhaabachuu ishee qofa yaada. Likiin hojii mootummaan hojjetta, hojii koomeedii kanaan ni hojjetta. Dandeettii addaati qabdu. Yoo jiraate sana nu taphachiiste dandeettii addaa maal qabdame hojii nuti beeknuun alatti jechuudha. Dandeettii addaa baay'een qaba. Haasa'u. Caalaatti garuu yeroo baay'ee dandeettii addaa uumamaan sii kennamu jiran baay'ee ofirratti kanatti turtees haa ta'u kanatti ofirratti bartu jechuudha. Dandeettii walaloon qaba. Nama baay'ee as keessaa qabna walaloo. Shakkeera. Shakkeera. Dandeettii walaloo. Yaadee utuu hin taane akkasumatti sammuu koo keessatti mana rukuta. Keessumatti. Sammuu na rukutaa tokko ta'e. Otoo hin dubbatin achuma geettu warra kutee. Anamma namni yeroo inni toora jalqabaa jedhu toora lammaffaa jedha sammuun koo utuu inni jedhu. Arfaffaa yoon jedhu mara darbe. Namni nagaa waan sasuma. Anuma dhaga'a. Aksaa dhagaa kenna. Kun dandeettii addaa nama nuuf. Isaaf malee nuuf miti. Ani Jedhi ka waan ta'e yoo ta'u. ani dhukkubas nan jedhan ammaatti. Nutti mijachuu bisikoo mataa makeettoo rukuta malee gadi hin ba'u. No nutti himuu qaba malee. Ati jalqabee fiiti siif hafitu walaloo toora tokko jedhiiti hafitu. Jalqaba toora tokko yookiin waloo bal'inaa jira waan ta'eef inni booddee isa sirrii isaan huba jedhu atama jedhiitiin jennaan. Milkeessaa. Mee nutti mee walaloon keessa si keessaa. Walaloodha. So milkeessaa mee nutti mimee walaloo si keessaa jettanii ilaalama waan sammuusaa waan hojjetu. Saadha miti dhumisaa. Keessaa mee nutti mi walaloo si keessaa jette. Walaloon walaloona keessaa walaleessuu. Achitti rukuteera afaanitti badee malee. Sammuu keessatti rukuteera yeroo ba'uuti diigama gargar. Yeroo ba'uu diigama la. Amman kana ofii masaan jedha. Amma inni jalqabaa saadha miti. Anuma maaliin hin fite? Su. Rukuteera. Walaloon maal bari silas? Kamu. Waaw. Dandeettii ajaa'ibaati. Baay'ee dhugaa. Kanaan itti boonnaa nu. Irratti hojjenne amma sana irratti hojjenne. Tu irratti hojjeteeti. Ani immoo manichi rukutee manichi rukutee taasisaa. Baay'ee mana rukutum. Amma walaloon seenaa isaa mana rukutuu jedhamanii kan isaa utuu achi hin ga'iin sammuu keessatti rukutaa sammuu rukutaa. Arraba rukutaa. Arraba rukutaa. Gaafa ba'u mana maal godha. Fixee ba'e. Sammuun rukutaa achi booddee. Achi booddee nuun rukuta dhuguma. Garuu tu irratti hojjetee inuma fayyamanii yaada waan akkasii. Egaa as ayyaana nu waliin dabarsuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa kabajamtoonni daawwattoota keenyallee yeroo gaarii nu waliin dabarsanii jenneeti abdaa dhumarratti garuu ergaa baga geessanii nama feetaniif haala barbaadaniin daqiiqaa tokko baay'ata tokkollee walumatti daqiiqaa tokko isinii kenna kanaan yoo gargar baane gaariidha.
Tole, ani harmee koo fi obboloota koo, firoottan koo, haadha manaa koo bakka isheen jirtutti maatii haadha manaa kooti. Egaa isaanis amma maatii manaati. So dabalataan immoo uummata Oromoo ayyaana masqalaa kana kabaju, uummata amantaa Ortodoksii hordofu ayyaana masqalaa kabajuunis baga geessanii jechuun barbaada. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Tole, afeerraa nu gooteef atallee galatoomii wiirtuu miidiyaa waliin taatanii baay'ee galateeffannaa baga geessanii. Ayyaana kana kan kabajan hundumtinuu baga geessanii jechuu barbaada. Galatoom. Anillee akkasuman jira. Sii fi ijoollee istaafii kee wiirtuu miidiyaa maatiin wiirtuu miidiyaa baga geessanii jira. Akkasumas maatii goddoo garaagaraa jirtanii sabii Oromoo uummati ayyaana kana kabajan hundumtuu baga ayyaana kana geessanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jedha. Ayyee nullee bakka jirtan maratti egaa bakka jiraattan hundatti yeroo asii baatanis bara keessan hafee hunda waliin akka muriin keessan raagu isinii hawwina. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii nuti Coffin Team waliin taasisaa ture kana fakkaata. Ammallee qophiileen keenya afaan itti fufu nu waliin tura.